Fayyaa jireenya biyya lafaa. Viidiyoon isin amma argaa jirtan kuni obboleettii keenya baay'isee Bojaa jedhamti. Dhalattuu Shawaati. Yeroo darbe akkuma beekamu mucayyoo kana reeffa ishii barbaadaa turan. Erga barbaadanii turan immoo reeffa ishii kana arganii jiran. Erga argameen booda immoo kara biyyaa har'a guyyaa har'aa kana kara biyyaa galee jira jechuudha reeffi ishii. Maatii ishee bira gahee jira jechuudha. Hedduutu akka nama gaddisiisa. Waaqayyoon fayyaa bahanii du'aa galuurraa waaqayyo nu haa oolchu. Hedduu nama gaddisiisa. Gadda laphee nama cabsuudha. Obboleettii keenya baay'isee waaqayyoon lubbuu kee haa maaru. Waan nu goonuu qabnu. Jajjabina siifaa kennu haadhaaf abbaa keettanii jajjabina haa kennu. Hedduutu akka namatti dhagahama. Yoo akkanatti reeffi galu. Wayyoo carraa biyya ormaa waan isheen nu goone qabdu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessan immoo nagaa guutuun qaba galata waaqayyo. Isinillee baga nagaa naa taatan baga naa jiraattan isiniin jecha. Egaa hordoftoota koo akkuma viidiyoo dura argaa jirtan irratti obboleettiin keenya kaas keessatti boqottee yeroo baay'ee reeffa ishii suqudhanii yeroo baay'ee laayivii irra turanii maatiin ishiillee reeffa ishii eeggachuudhanii fayyaa nu dhufti jiraa nu dhufti moodu'aa nu dhufti jedhanii hedduu takka kan eegaa turanii guyyaa har'aa maatii ishii bira reeffi ishii ga'ee jira reeffi ishii argameeti maatii ishii bira ga'ee jira jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu obboleewwan koo jireenya addunyaa tanaa waan isheen nama goone hin qabdu jireenya lafa tanaa waan nama goone hin qabdu isheen gara waaqayyo ishii deebitee jirti galtee jirti deemtee jirti. Waaqayyo lubbuu ishii haa maaru maatii ishii firoottan ishii hiriyoottan ishiitiif jajjabina waaqayyo haa kennuudha. Waaqayyo immoo waan akkanaatillee nama haa lagu maaliif hundumti keenya jiru isheenis akkuma anaa akkuma si'ii nan dalagadha jettee baate malee yookiin nan du'a jetteeti miti kan baate kaa carraadha hundumaayyuu wanti godhamu carraadha. Carraa ishii ta'uu danda'a waan ishii godhas hin beekamu. Waaqayyumti lubbuu ishii haa maaru jechuudha. Akkasuma immoo ijoolleen keessattuyyuu wanti dhaamsa isinii qabu keessaa addunyaan tun gantuudha beekaa. Addunyaan tuni gantuudha. Gantuu guyyaa si fudhattee deemtu hin beektan. Guyyuma kanarratti immoo waliin jibbina adaraa keessan. Akkasuma immoo amantaan kutaa waliin qoodinaa isiniin jechuu jaalladha. Akkasuma immoo dhaamsi ijoollee keessattuu biyya ormaa qabda. Biyya ormaatti jirtani. Mucaan kun sababa isheen duute sababa isheen ala baate madaam ishii biraa baate ala baddee hojjechuu osoo deemtu makiinaan galabbaxamanii ajjeese jedhanii haasa'aa jiranii wanti kun dhugaas ta'ee sobas ta'ee kan waaqayyo haa beeku. Nus jechima namaatii fi waan namni haasa'aa jiru miidiyaa irratti dhageenye yoo isas ta'ee adaraa keessan wanni isin gorsu keessaa manuma madaamii sanii baddanii ala hojjenne jettanii adaraa keessan lubbuu keessanii adaraa keessan reeffa keessanillee akkuma maatiin keessanii argannan ta'ina adaraa keessan jechuudha. Waanuma hin taane irratti jechuudha. Qarshiidhaaf jettanii lubbuu keessanii gurgurina. Qarshii gaafa lubbuun kee jiraatu gaafa fayyaa qabattu waan baay'ee hojjettee argachuu dandeenya. Xiqqaarraa kaatee guddaa ga'uu dandeessa waan ta'eef. Kanaaf jennaan adaraa keessanii aluma kana baatanii hojjetina. Adaraa obboleewwan ta'u. Wanumti hafillee haafu baqa. Manuma keessa taa'aa hojjedhaa. Rabbi manuma keessa taa'aa hojjedhaa. Hanga danda'ametti waggaa takkas lamas hojjettan manuma madaamii san taa'aa hojjedhaa. Yoo sii ta'uu baate gara biyya keetii maatii keetti gale. Baateen hojjetin adaraa kee. Adaraa barri badee jira akka bara duraanis akka yeroo duraa san jettanii warroonni baddanii hojjettani adaraa keessan adaraa. Keessattuu dhaamsi kun ijoollee keessattuu haarawaa dhufanii jechuudha. Haarawaa waggaa lama waggaa takka reef guutanii dhufan kanaa jechuudha. Isiniifan dhaama jechuudha. Maaliif ani waan ofii kootii kan keessa turee fi ani waan akkasiis bahee waan ala dalagee miti keessa tureera garuu bahee takkaa ala dalagee illee hin beeku bahee jechuudha. Maaliif na sodaadha dhugaa dubbachuuf na sodaadha maatiin koos naa eeyyamanii maatii koo anasiif osoo hin taane maatiin biyyaa koos naa eeyyamne jechuudha. Waan kana ala baatee hojjetta taanaan achumaan badi malee nuti hin galinaan jedha maatiinis jechuudha. Maaliif maatiin koos hin jaalan anillee hin jaaladhu jechuudha walumaa galattuu jechuudha. Kanaaf immoo bakkuma jirru kanatti manuma jirru kanatti manni gaarii sun ta'e. Yoo gaarii ta'uu baate waggaa lamaan ticha fixanii galtanii biyya biraa jijjiirrachuu dandeessan. Yoo gaarii sii ta'e immoo bakkuma jirtu kanatti maa birrii kuma takkaan hin taane taa'ii dalagadhu. Manuma jirtu kanatti birrii kuma takkaan taa'ii dalagadhu malee abadan hin badin mana kontiraatati jechuudha. Gaafa mana kontiraatati baddeeti bakka akka waan duusetti of laata. Innaa kanaafuu akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Hundumaayyuu waaqayyo nu wajjin haa ta'u jechuudha. Kuni dhaamsa keessatti ijoollee biyya alaa
reef dhuftan kan amma addisii dhuftaniif dhaamsi kun jechuudha. Hanguma fe'es ta'uu manuma jirtu san hojjedhu yoo sii ta'uu baate immoo gara maatii keetti gali malee asan bahee hojjedhaa achan bahee hojjedhaa lan bahee hojjedha gaafa jettu rakkina guddaa sirra gaa jechuudha. Akka yeroo duraanitti miti barri jijjiiramee jira. Hojiinis baatu amma akka gizee duraanii hojii argamaa hin jiru jechuudha. Kanaaf bakkuma jirta sa'itti hojjedhaa yoo isinii ta'uu baate immoo biyya keessan galaatii biyya biraa qayyaradhaa. Oo dadhabdanii yookiin maatii sanii walii ta'uu dadhabdan waggaa lama taa'iti waggaa lamaa kee akkuma taa'ii xumuradhuuti gara biyya keetii galii biyya biraa guutii deemi malee asittanii ala bayootni hojjedhaa hoo jettee rakkina guddaa sirra jira. Sababa mucayyoon kun boqatteef sababa makiinatti kan ishiin rukutee makiinan osoo ishiin mana madaamiti baatee deemtuu makiinan rukutee kan ishiin boqattee jechuudha. Har'a reeffi ishii biyyatti gale osoo maatiin ishii jiraa ishii eegaa jiranu du'aan ishii maatii ishiitti galee jechuudha. Kanaaf adaraa keessan namni garuu akkatti bahu beeka malee akkatti galu hin beeku. Ta'ullee bakka mana sanii hoguma ta'ellee namni gaafa mana sanitti illee waan taatani kas nagaa keetiin maatii keetti reeffa keessa galchu maatii bira jirtu san jechuudha. Akkuma fees ta'u namni gaafa lubbuun nama keessatti dhufte nama keessatti hin qabani. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo hundi keenya kun ijoollee haarawaa dhuftaniif dhaamsi kun keessa ijoollee haarawaa dhuftan baay'ee hin beektan sirriitti jechuudha. Maaliif birrii guddaan hojjennettanii baatanii baddanii gaafa immoo rakkinni tokko isinirra ga'e akka mucayyoo kanaa lubbuu keessan dhabdanii jechuudha. Kanaaf kuni dhaamsa keetti kooti hundi keessaniyyuu beekuu qabdanii bakkuma jirtanitti hojjedhaa bakkuma jirtanitti yoo birrii xiqqoodhanii jette waaqayyoo keessa cufe suma birkinnaa keessa siinii godha jechuudha. Kanaaf jennaan akka isin baddanii kuni dhaamsa kooti siniin jedhaa obboloota koo akkasuma obboleettii keenya ishee boqatte kanaaf waaqayyoon lubbuu ishee amaaru akkasuma maatii isheetii fi firoottan ishee hiriyoottan isheetiif jajjabina haa kennu hedduu laphee nama cabsa dhugaa waaqaa jechuudha. Boo'icha amma viidiyoo dura jalqabaa irratti dhageessanii jirtanii mucayyoon kunis akkuma anaati akkuma siit nan dalagadhetteeti malee yookiin nan du'a biyya ormaa keessatti jetteeti miti garuu guyyaa isheetti ga'e ta'e waan isaa hin beekne haasa'atu garuu makiinadhaan yoo baduu deemtu makiinan akkasitti galabbatamee ajjeesee waan akkasii jechaa jiranii kun hundumtuu waaqayyo haa beeku hin beeknu garuu immoo kun siif dhaamuun immoo gorsa jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii waan akkanaarra illee of eeggadhaa bakkuma jirtanitti dalagadhaa isiniin jedhaa obboloota koo nuti maaliif namni karuma ta'eenis ta'u nuti akkuma itti baanu beekna malee akka itti gallu hin beeknu. Garuu immoo of eeggannoo godhachuu qabna. Maalirraa sa'aatiin kun maalidha waqtiin kun maalidha maaliif afaan baay'ee jettanii sirriitti yaadduu qabdu jechuudha. Gaafa ati yaadde nama tokkorraa gaafa viidiyoo namni tokko hojjetu lallaalaa sirriitti jechuudha walirraa barachaa deemtan. Maaliif waan baay'ee walirraa baratta warri miidiyaa kana fayyadamuun waa barachuudhaaf walirraa waa barachuudhaaf namni viidiyoo wayii ilaala viidiyicha sanirraa hin baratta waan baay'ee baratta jechuudha. Kanaaf akka walirraa barattan walirraa lallaallachaa deemaa. Walirraa barachaa deemaa hundi keessanii jechuudha. Wal gaggaafadhaa illee fakkeenyaaf namni ijoollee keessa turte gaafadhaa waan akkamii osoo goone jettanii nama sanii mari'achuu qabdan. Ijoollee keessa turte fira kee haa ta'u hiriyaa kee haa ta'u ittiin mari'attanii wanta isiniif wanna kana dookara godhettanii mari'achuu qabdan. Maaliif namni gaafa waan gaariitii fi kan badaatti gorsuu jira waan ta'eef. Innaa kanaaf adaraa keessan kun dhaamsa kooti obboleettii keenya waaqayyoon lubbuu kee amaaru maatii keef jajjabina agar nagaan boqadhu.